أوري أوري. كلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتو جولين أمانتا برالي جولين إثيوبيا أنا برا بدا بكا جرولي هم بيت سفر كنا أنا موتو يو كان جرادو وسفر هي كمس مشاهدي بكان قالوا أمو كمس مشاهدي كيسا السوامي جرما أبها إدون أن في بيرون كي أبها دا جدرا أبها نفيدني biiroon kiyya bahaadha maadaamin tiyyaa poolisa manatti yaamtee shaqaala lama qabdii anaa waliin takkitti hin qalanii na biraa hin qalamtee sunis Itoophiyaadha. Ana bichataa fi ana ammoo dheesseet isii qalantana dhiiga lafatti argee jennaan dheessee bahee dawwaltee otoo ani hin bahin fagaatinii na qabdee karatti poolisni na qabaniiti mana seeraan na geessanii asitti harka kiyya kan akkanatti na hidhanii jechuudha. Basmaa godhinaan jedhanii ashaaraa kiyya hunda baasanii basmaa na goosisanii na baasanii ergasii ammoo edana hin qalamta. Dalhiin mooti inshaallah shahadaa kellee miyaa'inti naan jedhani maafi mooti ana kooyisi ana saawwitti haggiti beeti maadaam maafi ana kooyisi kalaam maadaam mooti ana aminaa jedhama aminaa abduu galatuu jedhama naasuu irraa waan dubbadhullee wallaale halkan kaleessaatii kana qaluudhaaf baasanii iddoo qalmaa nageessanii kilaasii wayii seenii naan jedhanii jennaan kilaasii san seenuu didee harkaa fiigaa bahee poolisni dawwalanii yaamanii poolisni dhufee ani makiinaa jala bule jechuudha bakka dhaqu dhabee manni hundinuuyyuu mana lamaa seenee manni lamaa furra naareenii ijoollee kennas ni dhabee. Wayyaa rabbii kiyyaa argitanii jirtanii ijoolleen keenya jechuudha. Ilmi namaa akkuma lukkuutitti guyyaan qalamaa jira jechuudha. Ilmi namaa biyya Su'uud Arabiyaa keessatti akkuma lukkuutitti qalamaa jirti jechuudha ijoolleen. Dhageettanii jirtanii obboleeyyan kiyyaa. Obboleettii teenya tana ka baga rabbiin si baasee argitanii jirtanii obboleettii tiyya takka na biraa qalamtee achitti dhiiga argi jenna anallee kifilii nagalchanii milaala dhagaa miidhageeffadha ijoolleen keenya jechuudha. Waliigalteedhaan jechuudha waliigalteen fixaa jiran jechuudha ijoollee keenya subhaanallah rabbiin isaanitti haa dallanuu wallaahi wallaahi. Wallahi angaraa kiyya na hullate jechuudha mucattii tana haasaa isii dhageeffachuun dadhabee qaama kiyya hunda na hullate jechuudha. Dhageettanii jirtan obboleeyyan kiyyaa wallahi warra achi keessa jirtan rabbiin isiniif haa birmatu isiniin jedha rabbiin isiniif haa birmatu. Rabbummaan biyya isin yaase isiniif haa birmatu isiniin jedha obboleeyyan kiyya wanni biraa wanni jedhamu hin jiru. Amma inumaayyuu cal'ifameetiin hin jira kunoo irraa hin dhaabbanne ijoolleen keenya dhumaa jiranii mana manatti kan namni oduu isaan hin qabne kan namni quba isaan hin qabne mucattiin tunillee mee ilaalaa ka odoo rabbiin isii baasuu baate bishaanuma isiittu hin dhumine rabbumatu harka namaatiin nafseen ta'e hin baatu jedheeni malee isii tanallee eenyutu oduu isii qaba har'a silaa osoo taanitti dabalan jechuudha rabbiin garuu ragaaf gad isii baase jechuudha. Obboleeyyan kiyya wannan isinidha moo jiraate biyyummaa Su'uud Arabiyaa jedhamtu tana deemuun isinitti haafuu ijoolleen kennaa warri ganaa deemuuf yaada qabdanii warri keessa jirtan immoo rabbiin nagayaan keessaa isin haa yaasuun isiniin jedhaan wallaahi baay'ee ulfaata biyyi namaa kun jechuudha. Keessattuu ka Su'uud Arabiyaa kun hammaataa dhufe jabaataa dhufe jechuudha. Baay'ee ulfaataa jira jechuudha haalli isaan ijoollee miskiina irratti raawwataa jiran. Baay'ee tokko ulfaataa jira jechuudha. Qoyane kana ajaa'ibe biyya san keessatti sila seexana dhiiga namaa dhuguu wayiitu dhalate moo ilmuma namaattu ilma namaa akkana dhiiga isaa dhugaa jiraan na ajaa'ibe bara. Na ajaa'ibe. Imma waatu jira biyyattii san keessa musiibaa wayiitu itti bu'ee jira jechuudha biyyattii san keessa. Kun ijoolleen bofa mana jira bofa manatti qallaban jedhanii kaartoonii keessa kaayanii kun bakka firiijii duuba kaayanii bakka uffataa duuba kaayanii. Subhaanallah sila biyyattiin maal ta'aa jirti biyyattiin akkam ta'aa jirti wallahi rabbummaan bichaan nuuf haa birmatu malee biyyattiin sun nagaa dhabaa jirti jechuudha. Biyyattiin sun dallansuu wayiitu jira jechuudha. Beeruut illee akkanatti gisee duraa san ijoollee keenya fixaa dhayitee boodarra ofiiyyuu dhumataa baate jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa warri yaada qabdan deemuuf isinitti haa hafu. Isinitti haa hafu. Maaliif obboleeyyan keessan ka dhumaa jiran kana ilaaltanii irraa waa barachuu qabdan jechuudha. Warri keessa jirtan warri rabbiin mana nagayaa isiniin gahe rabbiin nagayaan biyya keessanitti isin haa deebisu isiniin jenna. Kuwwan immoo warri mana hamaa isin gahe rabbiin isinii haa laaffisu. Nagayaan rabbiin maatii keessanitti biyya keessanii isin haa deebisu isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa.
dhugaa nimcatti tana viidiyoo si dhageeffadhe jennaan baqa hin beekon. Coraa kiyyatu of na jibbi jechuudha. Coraa kiyyatu of na jibbee dhageeffachuun dadhabeen isiniin jedha. Kanaaf obboleeyyan kiyya rabbummaan bichaan nuuf haa birmatu. Rabbiin nutti hin callisine. Rabbii musiibaa kana nutti hin dhiisine isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti du'aayii godhadhaa isiniin jedha hundumti keessanuu. Wallaahi rabbi nurraa haa deebisuu balaa akkanaa isiniin jedha.